Nagaan waaqayyo sinifaa baay'atu akkam jirtu adhallee viidiyoo biraatii waliin dachaaneerra viidiyoo adda qabadhee dhufee waa'ee kintaaroteerra akkuma beekamu kintaarotiin dhagaa OR taa'uu teessuma baay'isuurra nama qaba dabalataan immoo yeroo biyya keenyatti bara dargisan akkuma beekamu namni keenya gaafa ficcaanee jedhe yookiin nan gattaa'ee ka'eetiin jedhe baala muree baalaan qaama saalaa ofii xaragateetiin jedha baalli sun qulqullina waan hin qabneef akkasuma immoo OA waan ta'eef karaa salphaa ta'een ammoo kintaarotii fiduu danda'a. Kintaarotii irra fayyuu hin danda'ama dhibbatti. Harmee kootu irratti fayyee akkamitti itti fayyadamna wanta jedhu keessa wanta biyya keessa jirutti tokkoffaa irratti qullubbiidha. Qullubbii adii jechuudhaan. Inni biraa ammoo zaayiterii paawuderii jedha kun zaayiterii paawuderii kana inni biraa ammoo zayitii ejersaa yookaan zayita zayitooniidhaan warri maajeriin harmeen kan koo qullubbii adii qofa fayyadamte kunoo qullubbii adii kana affeellee walitti dachaana. Egaa kunoo qullubbii adii kiyya qaraasan kunoo akkanatti affeelee kunoo akkana mudhuguseera qoluma isaa waliin affeeleetiin jedhe warri biyya keessa jirtan ibidda jala suutaa qoluma isaa waliin jiramasaa jechuudha. Warri biyya alaa jirtan ammoo alminiyoomiin akkana maraati furoomii keessa godha. Achi booda akkana bulleessitanii zaaterii mankaa tokkotti godha. Kunoo zaaterii illee itti godhe akkasuma ammoo zayita zayitoon illee itti godha. Egaa zayita zayitoonii itti godhee booda zayita zayitoonii haga barbaachisu itti erga godhee booda waliin sirri gaya warri biyya keessa jirtan qullubbii qofa fayyadamaa jechuudha. Kunoo qullubbicha fuudhee kunoo kotonii yookiin uffata haphii irra kaa'u irra kenneeti akkanatti qaama saalaa keenyarra gooneeti akka nun gubne jechuudha. Irra akkasi qaama saalaa keenyatti akkana itti gooneeti irraan paantii godhanneetiin jenna. Sun ammoo torbaan guyyaa 10 yoo sirriitti itti fayyadamtanii hundee isaa isinirraa kuteetiin jenna. Inni biraa ammoo bishaan qorra irraa baasnee saafaa keessa buusneeti soogidda itti gooneeti soogidda san sirriitti waliin geenneeti daqiiqaa 10-15 fi bishaan keessa yoo haga ji'a tokko oli itti fayyadamneetiin jenne karaa salphaan nurraa badeetiin jenna. Kanaafuu fayyaa hin dhabina itti fayyadamaa ilaalaa waaqayyoonis guddaa godhee galateeffadha. Bifa salphaa ta'een haati kan koo mana keessatti qullubbii qofa akkan itti himeen itti fayyadamte waggaa 2 duratti itti fayyadamte kaleellee gaafataa ture si deebee jenna hundeen irraa cite eebbifamnaan jette waaqayyo si haa eebbisu umurii na haa dheeressu haadha koollee isinillee itti fayyadamaa turtii gaarii qabaadhaa eebbifamaa.